baay'een gammadaarras deemee carraa kan isin wajjin argachuu kootii fi torban har'aa walii wajjin dubbii waaqayyoo barachaa ture. Yeroon dubbachaa ture labsii koo keessaa waan lama qabattanii ga'aa ture isin jechaa ture yaadattu. Innis immoo maaliif maal ture? Waaqayyoon arguudhaaf of arguu yaada jedhu irratti dubbannee ture. Ameen ameen. Waaqayyoon arguu macaafaaf raajii Isaayyaas boqonnaa 6 irraa dubbannee ture. Akkamittiin akka inni waaqayyoon arge. Namni waaqayyoon calluma arguu hin danda'u. Waaqayyoo ija isaa baneef malee. Dhugaadhaatti waaqayyootu ija isaa baneef jennaan waaqayyoon argee namni kun. Namoonni yeroo iji isaanii banamu wanti isaan argan waan adda addaa ta'uu danda'a. Gara kan tokkotti deemnee yaada kana gabaabsee dubbachuu barbaadeen keessa waan beekuuf. So amma heewwaaniin yeroo laallu ija mukichaa nyaachuu ishee dura iji ishee hin argatu. Sababiin isaa mukicha laalteetu akka inni bareedaa ta'ee akka inni namatti tolu yoo argitee jedha dubbii waaqayyooti. Utuu nyaatiin dura iji ishee banamaa ture garuu ulfina argitee turte. Giloorii argitee turte. Ulfina argiti, ulfina waaqayyoo argiti. Isheef abbaan manaa ishee Addaamii qullaama isaanii ta'anii waliyyuun saalfatan turan jedha macaafa qulqulluun. Iji isaanii ulfina dhugaa walirratti argu turan jechuudha. Saalfii walirratti hin arganii, qullaa walirratti hin arganii, waan salphinaa walirratti hin argan ture yeroo sana jechuudha. Ulfina dhugaa argu turan yeroo sana. Ulfina kana seexanni dhufee yeroo haasaa adda addaatiin jijjiirutti isa booddee nan gabaabsaati muka sana kuttee ija muka sanaa kuttee gaafa nyaattu iji isaanii gaafa banamu amma immoo qullaa ta'uu isaanii amma immoo salphina arguutti ka'an. Du'a arguutti ka'an, badiisa arguutti ka'an jechuudha. Kanaaf waaqayyo nu wajjiniin ta'ee yeroo iji keenya nuuf banamu waaqayyo yoo ulfina isaa nu agarsiise malee iji keenya banamu gara ulfina waaqayyootti nuuf ta'u. Haalleluuyaa. Isa kana ni barbaada. Egaa yeroo darbee paasteroonni keenya nu barsiisaa turan paaster Aadam waa'ee guddina hafuuraa nu barsiisee achumaan immoo paaster Aadam waa'ee hafuura qulqulluu nu barsiisee baay'ee benefitii goone irra barumsa sanarraa. Achumaan immoo waa'ee kadhannaa yaada tokko tokko isinii wajjiniin haasa'uu barbaade akkuma immoo naa kennametti haa ta'uti garuu yaada kana irratti haasa'uudhaaf sodaadhaan iyyuu ture garuu maaliif jecha Oromoo keessatti intalli daa haadha gorsite waan jedhan tokko jira. Akka jechuun maal jechuudha kan daa beeku haadha. Kanaaf isin namoota waggaa baay'eedhaan mana waaqayyoo keessatti jiraattan akkamitti waaqayyoon kadhachuu namoota beektan dura ba'ee dubbachuun salphaa miti. Haa ta'uti garuu hafuurri qulqulluun immoo karaa ittiin nutti dubbatu qaba. Karaa ittiin nutti dubbatu qaba waaqayyo. Sababiin isaa yeroo Bala'aam karaarraa goraa ture yeroo inni karaa waaqayyoo dhiisee ulfina waaqayyoo dhiisee adeemaa ture waaqayyo karaa harreetti dubbate Bala'aamitti. Maraatummaa keessaa isa baasuudhaaf. Karaa harreetti dubbate. Kanaaf waaqayyo nama barbaadetti dubbachuu danda'a. Karaa nama barbaade dubbachuu danda'a. Galanni ulfinni waaqayyoo fata. Carraa kana waan hin argadheef waaqayyoon baay'ee galateeffadha. Maqaan waaqayyoo haa ulfaatu. Kutaa tokko dubbiseetanii ittiin lixaa barsiisa waa'ee kadhannaadha. Kadhatatti fufanii kadhachuu yaada jedhuun isin wajjiniin qooduu barbaade yookiin immoo addaan kutiin kadhata addaan kutuu dhiisuu yookiin immoo kadhata itti fufuu yookiin kadhata addaan kutuu dhiisuu yaada jedhu irratti isin wajjiniin haasa'uu barbaade waa'ee kadhannaadha. Ani isin barsiisu garuu. Kanaaf isa yaada kana irratti haasa'uu barbaade. So macaafa moototaa macaafa abboota firdii masaafinti isa jedhu macaafa abboota firdii boqonnaa 15 lakkoofsa 18 fi 19 dubbisuu barbaadattiin lixa barsiisa kootii akkanaa ta'uu fi achumaan gabaabsee waaqayyoon kadhannee itti fufaa. Akkas jedha kutaan sun yoo argachuu baattan annan dubbisa argattan immoo gaariidha. Macaafa abboota firdii boqonnaa 15 lakkoofsa 18 fi 19 yommus Saamsoon baay'ee waan dheebotee fi gara waaqayyootti wawwaate harka garbicha keetiin mo'icha guddaa kana laatteetta. Amma immoo dheebuudhaan akkan du'u yookiis harka warra dhanna hin qabatanii kanatti kana keessa akkan bu'u hin godhin jedhe lakkoofsa 19. Waaqayyo immoo harawwa leehii keessaa jiru hin dhoose. Bishaanis isa keessaa hin burqe. Saamsoonis bishaanicha dhugnaan hafuurri isatti deebi'e. Hafuurri deebi'ee fi humna argate. Burqaan sunis Haqoree yookiin Ayin Haqoree jedhamee hamma har'aatti iyyuu mandaraa leehii keessatti hin beekama. Ayin Haqoree jechuun burqaa nama waaqayyoon kadhatee jechuudha. Burqaa nama waaqayyoon kadhate. Burqaa nama gara waaqayyootti wawwaate.
nama waaqayyoon kadhatuu fi waaqayyoon biraa burqaatu jira. Galanni ulfinni waaqayyoof ta'u. Burqaa addaan hin cinne. Yeroo burqaa wal kan gogan burqaan kee gogu. Sababiin isaa waaqayyoon waan kadhattuuf jechuudha. Burqaa nama waaqayyoon kadhate. Gabaasni waaqayyoon kadhannu burqaa nama waaqayyoon kadhate. Yaa waaqayyo warra si kadhataniif warra si waammataniif ati burqaa qabda. Burqaa jireenyaa, burqaa abdii, burqaa ulfinaa, burqaa guddinaa qabda. Maqaan kee bara baraan haa eebbifamu. Waaqayyo si galateeffannaaniif obbolaan koo har'aatis burqaa waan nuuf kennituuf nummoo yeroo si kadhannu akkuma Ermiyaasiin jettee gara kootti iyyi ani siif deebisaa waan dinqisiisaa ati qortee bira ga'uu hin dandeenye sitti argisiisa jettee taate Ermiyaasiin. Innis gara keetti iyyee waan dinqii arge. Har'aaniif obboloonni koo jireenya keenyatti itti fufnee si waammachuudhaan si kadhachuudhaan burqaa addaan hin cinne arganne waan dinqisiisaa qorree bira ga'uus hin dandeenye namnis nu hubachiisuu hin dandeenye nutti waan mul'istuuf maqaan kee ulfaatu. Galanni ulfinni bara baraan siif ta'u. Anaanis immoo ayyaana kee naa baay'isi. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Haalleluuyaa. Ameen. Egaa kadhannaa jechuun hundumti keenya akka beeknu waaqayyo wajjiniin dudubbachuu jechuudha. Waaqayyo wajjiniin haasa'uu, waaqayyo wajjiniin mari'achuu jechuudha. Amma fakkeenyaaf namni tokko bilbila haasa'aa jira, bilbila irra jira yookiin bilbila irra jirti jenna. Fakkeenyaaf ofiis tokko keessa godhannee namni sun bilbila haasa'aa jira yoo ta'e abbaan sun bilbila irra jira waan ta'eef hin jeequ. Yeroo kadhannu immoo waaqayyo wajjin haasa'aa jirra jechuudha. Akkuma yeroo bilbilaan haasofnu nama wajjin haasofnu yeroo kadhannu immoo waaqayyo wajjin kominikeet gochaa jirra jechuudha. Waaqayyo wajjin wal quunnamaa jira. Kanaaf kadhannaani waaqayyo wajjin waliin dubbachuu akka ta'e nutti keenya beeknu. Egaa kanaaf waaqayyo waan nu eegu natti fakkaata. Yeroo isaa wajjin akka dubbannu waan barbaaduuf nu eega waaqayyo. Guyyaan nuti waaqayyo wajjin hin dubbatinaaf yoo jiraate inni kun waaqayyo hin gammachiisu jechuudha. Maaliif waaqayyo nu eega waan ta'eef akka isaa wajjin haasofnu, akka isaa wajjin mari'annu, waa'ee jireenya keenya, waa'ee tajaajila keenya, waa'ee maatii keenya, waa'ee waldaa keenya, waa'ee biyya keenya. Tooppikii baay'ee qabna waaqayyo wajjin waan haasofnu. Nama wajjin yeroo haasofnu haasaa addaa kutuu dadhabna yeroo tokko tokko. Kanaaf waaqayyo wajjin waan haasofnu baay'ee waan jiruuf waaqayyo immoo nu eegaa jechuudha isaa wajjin akka haasofnuuf. Wantoota baay'ee manni waaqayyoo ittiin beekamu keessaa inni dura manni waaqayyoo mana kadhataa jedhamee beekama. Mana kadhataa haalleluuyaa. Manni waaqayyoo mana kadhataa. Inni itti aanu immoo manni waaqayyoo qulqulluudha yookiin mana qulqullummaa jedhamee beekama. Waan baay'eedhaan beekamuu danda'a miti ree. Haalleluuyaa. Keessaa garuu mana kadhataa. Mana kadhataa. Mana qulqullummaa. Isaayyaas 56 irratti ani gara tulluu koo isa qulqullaa'aatti ol nan baasa mana kadhataa isa kan kootii keessattis isaan nan gammachiisa. Manni koo saba hundumaaf mana kadhataa waan jedhamuuf qalmi gubamuu fi aarsaan isaanii iddoo aarsaa koo irratti isaaniif hin fudhatama jedhee manni koo maalidha? Manni koo saba hundumaatiif mana kadhataa jedhama. Manni koo saba hundumaaf mana kadhataa. Dura saba warra fo'amee saba Israa'eliif duwwaa akka fakkaatutti dubbatama garuu raajii Isaayyaas kan immoo saba hundumaaf jedhe. Hundumaaf nuunis nu dabalata jechuudha. Saba hundumaaf mana kadhataa akka inni ta'u raajii dubbate jechuudha nuunis. Kanaaf hunduma keenyaaf manni waaqayyoo mana kadhataa akka inni ta'e dubbata. Itti aansee immoo wangeela Maatiyoos boqonnaa 21 irratti immoo 21:13 irratti immoo manni koo mana kadhataa jedhamee waamama jedhamee caafameera. Isin garuu holqaattuu isa gootan jedhee gooftaa Yesuus dubbatee ture. Yeroo isaan mana qulqullummaa keessatti nagada adda addaa geggeessaa turan. Yeroo isaan iddootti waaqayyo waaqeffamu iddoo mana qulqullummaa ta'e keessatti waan qulqulluun taane hojjechaa turanitti gooftaa Yesuus Kiristoos dhufee isaan iddoo qacceedhaan garafee achi keessa gadi isaan baase jedha. Maatiyoos yeroo gara raadiyoo dhalli dubbifanne Maatiyoos boqonnaa 21 kana keessatti. Manni abbaa kootii yookiin immoo manni koo mana kadhataa jedhamee waamama jedhee isaanitti dheekkameetu isin garuu holqaattuu gootan jedhee itti dheekkame achi keessa tun isaan baasu argina. Manni qulqullummaa waaqayyoo immoo nuyi. Manni qulqullummaa waaqayyoo waa'ee mana qulqullummaa dubbanneera gararraatti waa'ee mana kadhataa dubbanneera manni qulqullummaa waaqayyoo immoo nuyi. Mee ani mana qulqullummaa waaqayyooti jedhame. Ani mana qulqullummaa waaqayyooti. Haalleluuyaa. Nuyi mana qulqullummaa waaqayyooti. Qorontos duraa boqonnaa 3:16 akkas jedha dubbii waaqayyoo. Duraa Qorontos 3:16
isin mana qulqullummaa Waaqayyoo akka taatan hafuurri Waaqayyoos isin keessa buufatee akka jiru hin beektanii ree? Namni mana qulqullummaa Waaqayyoo yoo balleesse Waaqayyo immoo isan balleessa. Manni qulqullummaa Waaqayyoo dhuguma qulqulluudha. Innis isin jedha. Hallelujah. Amen. Manni qulqullummaa Waaqayyoo qulqulluudha. Waaqayyo qulqulluudha, manni isaas qulqulluudha. Isin immoo mana qulqullummaa Waaqayyooti jedheetu jabeessee ergaa isaa keessatti iddoo baay'eetti Phaawulos kan inni turu dhumarratti ergaa jabaa dubbata. Barreessee dubbatee gaafa xumura konkluuziin bira ga'u jabeessee dubbata. Ammas itti gara irraatti waa'ee mana qulqullummaa Waaqayyoo dubbateetu mana qulqullummaa Waaqayyoo akka taatanii hafuurri Waaqayyoo isin keessa buufatee akka jiru jedheetu namni mana qulqullummaa Waaqayyoo akka balleessu yoo balleesse Waaqayyoo akka isa balleessu hin beektanii maal jedha jabeessee amma immoo manni qulqullummaa Waaqayyoo dhuguma qulqulluudha. Innis immoo isinii jedhe jabeessee dubbata. Amen. Kanaaf akkam baay'ee barbaachisaadha jireenya keenya qulqullummaadhaan eeggachuun mana Waaqayyoo keessatti mana qulqullummaa Waaqayyoo waan taaneef egaa jireenya kadhannaa dhaabuun yookiin immoo Waaqayyoon kadhachuu dhiisuun yaada tokko yoon isin gaafadhe Waaqayyoon kadhachuu dhiisuun yookiis jireenya kadhannaa dhaabuun cubbuudha moo cubbuu miti? Ofii keessatti deebisaa irratti deemnaa garuu cubbuudha moo cubbuu miti kadhannaa dhiisuun Waaqayyoon kadhachuu dhiisuun yeroo tokko biizii taa'anii Waaqayyoon hin kadhatin guyyaa lama sadii gaafa tokko qabaachuu dandeenya. Yoo immoo kadhannaa keenya fuula Waaqayyoo duratti ganamaaf galgala dhiyaachuu barre yookiin ganama ariifanneetu Waaqayyoon hin kadhatin manaa baanu ta'a. Yookaan immoo galgala yeroo jiraatu nu baay'ee dadhabne irra waan ta'eef beekame naaf fudhadhee kee hin kadhadhaa inni xiqqoo ishee sillim jedhee kee hin kadhadhaa inni immoo dadhabnee utuu hin kadhatin buluu dandeenya. Kanaaf yeroo jireenya kadhannaa keenyatti kadhachuu dhiisuun cubbuudha moo cubbuu miti? Macaafa qulqulluun maal jedha waa'ee kanaaf? Saamu'eel isa duraa tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 12 lakkoofsi 22 akkas jedha. Isa duraa Saamu'eel 12:22. Waaqayyo saba isaa isin godhachuun waan isatti toleefi inni ulfina maqaa isaa isa guddaadhaaf jedhee isin hin dhiisu. Ameen. Dhagaa jirtu naaf jirtu garuu. Hallelujah. Waaqayyo saba isaa isin godhachuudhaaf waan isatti toleef ulfina maqaa isaa isa guddaadhaaf jedhee isin hin dhiisu. Ani lakkoofsa 23 akkas jedha. Ani karaa isaa isa gaarii fi isa qajeelaa isin hin barsiisa. Isiniif kadhachuu dhiisuudhaan Waaqayyoon duratti cubbuu hojjechuun immoo anarraa haa fagaatu jedha namni Waaqayyoo. Namoonni kun isiniif kadhachuu dhiisuu kooti Waaqayyoon duratti akka cubbuun hojjenneef kun narraa fagaatu. Kanaaf jireenya kadhannaa dhabuun cubbuu akka ta'e macaafa qulqulluun jala muree nutti hima jechuudha. Isiniif kadhachuu dhiisuu kooti. Keessumaa immoo saba Waaqayyootiif kadhachuu dhiisuu. Keessumaa immoo waldaa kiristaanaatiif kadhachuu dhiisuu. Cubbuudha jala muree nutti hima. Kanaaf jireenya keenya jireenya kadhannaa keessatti jabeessinee eeguun baay'ee gaarii kan inni ta'uu fi yaada kanaaf jechuudha. Gabaabsee maal dubbata yaada isaa kana keessatti Saamu'eel Waaqayyo isin hin dhiisu jedha. Hallelujah. Waaqayyo nu dhiisu. Hallelujah. Tarii namni nu dhiisuu danda'a. Hiriyaan nu dhiisuu danda'a. Waaqayyo garuu nu dhiisu. Waaqayyo isin hin dhiisu saba isaa akka taataniif jaallatee isin fo'atee yeroo saba kanatti dubbatu. Kanaaf Waaqayyo isin hin dhiisu ani immoo isiniif kadhachuu hin dhiisu. Waaqayyo kadhachuu hin dhiisee cubbuudha jedha. Kanaaf yaadicha achitti kana fakkaata jechuudha. Mana qulqullummaa Waaqayyoo badiisa irraa eeguudhaaf hafuuraan geggeeffamanii jiraachuun baay'ee barbaachisaadha. Wanti mana qulqullummaa Waaqayyoo yeroo waa'ee mana qulqullummaa Waaqayyoo dubbadhu waa'ee koo waa'ee keessanii dubbataa jira. Sababiin isaa manni qulqullummaa Waaqayyoo eenyu nuun jedheera dubbii Waaqayyoo? Eessin nuun jedheera nuyi waan ta'eef yeroo mana qulqullummaa jedhu sarki ijaare hundeen isa Waaqayyoo ijaare dubbataa jira. Waaqayyotu nu ijaare. Kanaaf waa'ee isaan dubbadha. Yeroo mana qulqullummaa Waaqayyoodhaaf eeguudhaaf yookiin badiisa irraa eeguudhaaf hafuuratti geggeeffamanii jiraachuun barbaachisaadha, murteessaadha. Dubbii Waaqayyootti jiraachuu, jireenya kadhataa qabaachuu, mana Waaqayyoo kana
mana kadhataa gochuu jechuudha. Mana waaqayyoo kana mana kadhataa gochuu. Nuyi mana waaqayyooti, ani mana qulqullummaa waaqayyooti jenneerra. Fuula waaqayyoo irratti dubbanneerra jechuudha. Mana qulqullummaa waaqayyoo kana immoo mana kadhataa gochuu nurra jira jechuudha. Sababiin isaa manni koo mana kadhataati jedhama. Kanaaf isa waaqayyoo hin jedhin ta'uun nurra jiru. Isa waaqayyoo jedhe ta'uu qabna jechuudha. Ati mana kadhataa gargaaruun jedhee mana kadhataa ta'uu qabna jechuudha. Kanaaf jireenya keenya yeroo akkasiin eegnu mana kadhataa taanee jiran jechuudha. Jijjiirama dhugaa jireenya keenyatti immoo akka nu dhufu yoo barbaanne jijjiirama dhugaa tajaajiluun gaariidha. Waaqayyoo hojjechuun gaariidha. Garuu tajaajilli nama jijjiiru. Nama jijjiiru baasa jijjiiru. Tajaajilli nama jijjiiru. Waan baay'ee nutti agarsiisuu danda'a. Akka nu qalbii diddiirrannu, akka nu dubbii waaqayyoo irratti of eegnuuf, laayinii irratti akka nu of eegnuuf tajaajilli nu gargaaruu danda'a. Garuu tajaajilli nama jijjiira ta'ee tajaajiltoonni hundumtuu abidda ta'anii hafan turan jira. Kanaaf tajaajilamti kan nama jijjiiru. Kan garuu akka nu jijjiiramnu nu gargaaru jireenya keenya yookiin jireenya ofii mana kadhataatii fi mana qulqullummaa waaqayyoo gochuu. Haalleluuyaa. Mana qulqullummaa waaqayyoo, mana kadhataatii mana qulqullummaa waaqayyoo gochuu. Mana qulqullummaa waaqayyoo tolchuu yookiin immoo mana waaqayyoo qulqullummaa, mana qulqullummaa waaqayyootiif mana kadhataa taasisuu nama jijjiira. Haalleluuyaa. Kana yoo arganne furtuu kana yookiin qulfii kana yoo arganne jireenya keenyatti jijjiiramaa gara jijjiiramaatti ulfina waaqayyoo arguudha gara ulfina waaqayyootti guddataa deemna maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Ameen. Kanaaf yoo jijjiiramuu barbaadu ta'e seenaa keessan akka jijjiiramu mana waaqayyoo keessatti. Jireenyi keessan afuuraa akka jijjiiramu isa kanaan dura jijjiiramtan caalaa iyyuu jijjiiramuu barbaadu ta'e aniifis maal gochuu nurra jira? Jireenya keenya mana qulqullummaa waaqayyootii fi mana kadhataa goonee eeggachuu qabna jechuudha. Every day, every time. Maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Yeroo mara yeroo hundumaa yeroo akkas goonu akkasittiin ulfina waaqayyootti deddeemna jechuudha. Gara yaada isaa kadhatatti fufanii kadhachuu jedhutti immoo yoo deebi'ee Tasalonqee isa duraa boqonnaa 5:17 irratti isa duraa Tasalonqee 5:17 irratti kadhata keessan ittuma fufaa malee hin dhiisinaa jedha Phaawulos. Kadhata keessan ittuma fufaa malee hin dhiisinaa addaan hin kutinaa jechuudha. Sababiin isaa kanaaf waamamne jechuudha. Kan waamamneef tokko kadhatatti fufnee kadhachuudhaaf waamamne jechuudha. Waldaa dhufuun gaariidha every Sunday waaqayyoof galanna ta'u. Inni duwwaan hin ga'u. Macaafa qulqulluu dubbifachuun keenya baay'ee gaariidha waaqayyoof galatu. Warra dubbii waaqayyoo yeroo hundumaa dubbifattan waaqayyo isin eebbisu. Haalleluuyaa. Garuu ammoo itti kadhachuu keessan waaqayyoon kadhachuu keessanii ittuma fufaa malee hin dhiisinaa jedha. Kanaaf kadhatatti fufuun waaqayyotti waan barbaachisu himuun ittiin mari'achuun waa'ee jireenya keenyaa, waa'ee yaadde, waan akeeknu. Waa'ee maatii keenyaa akka dura dubbadhe, waa'ee waldaa keenyaa, waa'ee biyya keenyaa, biyya keessa jiraannu, biyya irraa dhufne, biyyoota kaaniifis, namootaaf warra gooftaa beekaniif, warra immoo waaqayyoon tajaajilaniif, namoota hundumaatiif waaqayyoon kadhachuun, waaqayyoon gaafachuun, waaqayyoo wajjin haasa'uun, isa wajjin mari'achuun, yoo immoo qalbii diddiirrachuun irra jira ta'e waaqayyoon irratti cubbuu keenya qalbii diddiirrachuun. Humna nu barbaachisu waaqayyoon biraa humna kadhachuun tokko kadhannaa baay'ee isa yeroo biraa dubbanna. Amma garuu yaada isa kanarratti yoo itti fufaa deeme waaqayyoon kadhachuun waaqayyo wajjin waliin dubbachuudha arga ta'e namni waaqayyo waliin kadhanne waaqayyo wajjin waliin oodaa jira jechuudha. Namni waaqayyo waliin kadhatu kiristaanuma waaqayyo waliin kadhatu yoo ta'e waaqayyo wajjin waliin ooduutti jira jechuudha. Waliin ooduu jira jechuudha. Waan nama qofachiisu namni darbee waa'ee dhirsaaf niitii waliin oodanii tokko dhaga'een ture. Kanaan duras dhageessanii jira. Gara deebi'eessanitti wayiine waliin oodanii haasawa keessa walitti bubbu'an fakkaata. Ati natti naasee waliin jedha. Ati natti naasee gaafa isheenis ati natti naasee jettee. Isa booddee waliin ooduu jalqaban. Waliin taasisu. Wal kabaju caalaa jecha sadiidhaan kabajaniitu waliin oolutti kaa'an jechuudha. Isa booddee namicha dhabu ganama barii ka'eetu karaa deema. Barii ka'ee karaa deemaa garuu abbaa ribaati. Riba jaallata. Riba keessaa ka'uun baay'ee isa rakkisa. Kanaafuu waan godhu wallaale alaarmii immoo hin qabu. Alaarmii hin qabu. Tarii namoota warra oolli iskuulii warra yeroo turee natti fakkaata alaarmii hin qabu. Kanaaf waan godhu wallaale waraqaa fuudhee barreesseetu ganama sa'aatii 5tti ka'ee karaa deema waan ta'eef afurii walakkaatti na dammasiitee barreesseetti kennate. Taasisa waan hin barbaanne jechuudha. Barii na dammasiiree
Isa booddee dhaqeeraaf inni gaafan gaafan kan argatee waan ta'eef irraa gaafan rafu isheen yeroo masana hunda isaa galagalchite roqoticha irratti sa'aatiin afurii walakkaa ta'e irraatii kan abbaan baay'ee dhattee kuma isaa rafuustee rafte jennu. Innis barreessee waan ta'eef. Isa wanti barreessana isheen hunda isaa galagalchite barreessee qoma isaa rafuustee dhattee rafte. Isa booddee ganama irraa kennee abbaan baay'ee ka'uu hin danda'u gaafa inni ribaa ka'uu guyya'ee sa'aatiin tokko ta'e ganama jechuudha. Achi kee wayyoo sagalee isatti himuu dha mana sana wayyoo akka garagaraatti jabaatan seeni maataatiin nama si turtee gaafa inni itti ka'u barreessitee natti kennite barreessitee deebiseera dubbifachuun dhimma kee ittiin jette. Nootiin kolfaa jiru yaada biraata jiru fakkaata. So egaa yoo waaqayyoon hin kadhannu ta'e waaqayyo wajjiniini waliin ooluu jalqabne irra jechuudha. Kana keessaa waaqayyo nu haa baasu. Itti fufuudhaaf yeroo kadhannu immoo maal kadhachuun akka nuuf barbaachisu baruu qabna. Baruu qabna yeroo jennu hin beeknu jechuudha. Waan kadhachuun barbaachisu hin beeknu jechuudha. Sababiin isaa dubbii waaqayyootu nu deeggara. Isa kana akka jedhu Roomee 8:26 akkas jedha. Hafuurichi immoo akkuma kanatti dadhabbii keenyatti nu gargaara. Nuyi maal kadhachuun akka nuuf barbaachisu akka ta'utti hin beeknu. Maal kadhachuun akka nu barbaachisu yookiin immoo maal irratti kadhachuun akka nu barbaachisu akka ta'utti hin beeknu. Hin beeknu nuyi jedhee itti fufee maal jedha? Hafuurichi garuu karaa namni dubbiidhaan mul'isuu hin dandeenyeeni aaduu isaatiin nuuf hin kadhataa jedha. Hafuurri qulqulluun nuuf kadhataa. Karaa namni dubbiidhaan hubachuu hin dandeenye nu garuu hin beeknu. Bartoonni Gooftaa Yesuusis gara Gooftaa Yesuus Kiristoos dhufanii kadhannaa nu barsiisi jedhanii ni turan. Yaadatu miti seenaa sana. Kadhannaa nu barsiisi jedhanii Gooftaa Yesuusin gaafatanii turan bartoonni isaa. Hin beekan turan jechuudha. Kanaaf Gooftaa Yesuus isaanii baay'ee tarii gara fuulduraatti carraa arganne waa'ee kadhannaa Gooftaa Yesuus walii wajjin haasa'uu dandeenya. Garuu ammaa fi akka hin beekne waan barbaadaniif dhufanii Waaqayyoon kadhatan jechuudha. Isaan nu barsiisi jedhaniitu akka itti kadhannu hin beeknu waan ta'eef kadhachuu nu barsiisi itti jedhan. Dhaloota sammaatu ta'e yoo miraakil manii akka itti oomishan na barsiisi baay'ee gaafate. Dhaloota sammaatu ta'e akka itti miraakil manii oomishan na barsiisi jedha malee kadhata na barsiisi jedha. Jarri kun garuu Gooftaa Yesuus bira dhufanii akka itti fayyisan nu barsiisi hin jennee, akka itti miraakil hojjetan nu barsiisi hin jennee, akka itti bishaan irra deeman nu barsiisi hin jennee garuu kadhannaa nu barsiisedha. Kanaafitu maal kadhachuun akka nurra jiru baruu qabna. Hafuurri qulqulluun immoo yeroo hundumaa nu barsiisuudhaaf qophaa'adha. Waa'ee hafuura qulqulluu barannee irraa paastariin keenya yeroo nu barsiisaa ture. Kanaaf hafuurri qulqulluun yeroo hundaa qophaa'adha. Nus qophoofnee isarraa barachuudhaaf kan argamu ta'uutu dura jira jechuudha. Haalleluuyaa. Kadhata fiixaan ba'aa yookiin immoo effective prayer isa jedhamu kadhachuun dhaaf immoo waan yaadi lama murteessaadha. Effective prayer yookiin immoo kadhata fiixaan ba'aa yookiin immoo kadhata effective prayer kadhachuudhaaf waan lama murteessaadha. Inni tokko yeroo hundumaa hafuuraan geggeeffamu yookiin immoo hafuura qulqulluudhaan haalleluuyaa geggeeffamanii jiraachuu. Yeroo hundumaa hafuura qulqulluudhaan geggeeffamanii jiraachuun baay'ee barbaachisaadha. Kadhannaa fiixaan ba'aa yookiin immoo kadhannaa fuula Waaqayyoo duratti fudhatama qabu kadhachuudhaaf yeroo hundumaa yeroo yaadnus, yeroo dubbannus, yeroo hojjennus, yeroo kamiin yeroo hundumaa hafuura qulqulluudhaan geggeeffamuu danda'u nama jira. Efesoon 6:18 akkas jedha. Efesoon 6:18 kadhataa fi mata keessan hundumaa keessatti yeroo hundumaa hafuuraan geggeeffamaati kadhadhaa. Egaa kadhachuutti dammaqaa, obsaanis itti jabaadhaa. Warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaatiifis immoo kadhadhaa jedha. Yeroo hundumaa hafuuraan geggeeffamaati kadhadhaa nu barsiisa dubbii Waaqayyoo. Kanaaf yaadni dura kadhannaan keenya akka fiixaan nu ba'uu fi hafuuraan geggeeffamuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Jireenya koo keessatti ani I learned the hard way. Jireenya koo keessatti akkin itti baree hafuura qulqulluudhaan geggeeffamuu keessumaa waan dubbannu keessatti of eeggachuun akka nu barbaachisu. Jireenya akkasii baay'ee qabu ture jireenya koo baroota darbanii keessatti. Waan manatti fakkaateen dubbadhaa. Keessumaa immoo qoosaa waan jaalladhuu fi qalbii nan qalladu qalbii namni dhaga'uun irra jiru ta'ee dhiisee dhimma kun ture. Waan qalbii mana argifaanaa isaan ture. Garuu al tokko akka kanaa qalbii ulfinni Waaqayyoo keessa hin jirre nama wajjin waliin taasisu tokko teeksistii waliin godhu tokkoof hin arge. Isa booddee deebiin nama sanaa maal ture? Watch your mouth. Afaan kee eeggadhu kanaan jedhu ture. Arraba kee eeggadhu. Ati mana Waaqayyoo keessatti guddattee se'an ture. Jabaa ture jechi nama sanaa. Garuu baay'ee na gargaara Waaqayyoof galatu. Waaqayyoon yeroo jireenya kootiif yaadu
nama sana wajjin walitti na fide jechuudha. Baay'ee waaqayyoon galateeffadha waa'ee nama sanaati. Maqaan waaqayyoo. Ani waldaa kiristaanaa keessatti I thought we were grown up in church. Waldaa kiristaanaa keessatti guddatteen sise'a. Mana waaqayyoo keessatti guddatteen sise'a garuu haasaan kee akkasitti deebii jirtu. Edaa mana waaqayyoo keessatti guddachuun waaqayyootti guddachuu miti. Namni umurii isaa guutuu mana waaqayyoo keessa guddachuu danda'a. Waggaa 30-40 lakkaa'ee waggaa kana ture jechuudha. Garuu inni waaqayyootti si guddisu. Waaqayyootti guddachuun karaa mataa isaatii qaba jechuudha. Waaqayyo akkamitti akkan isatti guddadhu yeroo karaa na agarsiisu dura arraba koo akkan eeggadhu na barsiisa jechuudha. Guyyaa sanaa kaasee fuula waaqayyoo duratti isin amma waggaa caaleera yeroon kun. Guyyaa sanaa kaasee haasaa ulfina waaqayyootiif hin taane afaan koo keessaa kan baase eeggannaa guddaa gochuun jalqabe. Galanni ulfinni waaqayyoo ta'u. Ulfina waaqayyootiif nu gaabaa kana waa'ee kootiif miti. Kanaafi hafuuraan gaggeeffamanii jiraachuun wantootuma akkasirra jedhama. Haasaa xuraa'aa keessaa tokko maal akka ta'e isinitti himu haasaa xuraa'aa keessaa tokko hamiidha. Nama hamachuu. Nama hamachuun baay'ee xuraa'aa. It's not clean. No. Qulqulluu miti nama hamachuu. Keessumaatii immoo obboleessa keenya obboleettii keenya warra waaqayyo akka nu isaanii deeggaru akka nu isaanii gargaaru akka nu isaanii wajjin jiraannu nuuf kenne nama yoo ta'e nama hamachuun keessumaa xuraa'aadha jechuudha. Kanaaf haasaa xuraa'aa akkasiirraa of eeggachuun warra nurra jiran keessaa tokko. Inni kun akka saayidiitti fiduu kooti malee isa jireenya kadhannaa nama dubbadhu barsiisaa jiru. Kanaaf yoo wal arguu baatiyyuu waan itti rifeenu. Mee waan hin danda'amne tokko isinitti himu na wajjin jirtu ni? Waan hin danda'amne tokko isinitti himu? Himu? Okay, hallelujah. Fooniin gaggeeffamanii hafuuraan kadhachuun hin danda'amu. Fooniin gaggeeffamanii akka jaalala fooniitti, akka yaada biyya lafaatti, akkuma barbaanne haasaa, akkuma barbaanne lafa barbaanne dhaqaa. Yoo waanti paartii ta'e waanti paartiis dhaqaa, eessas dhaqaa, achis dhaqaa, waan ulfina waaqayyootiif hin taane fooniin gaggeeffamaa hafuuraan kadhachuun hin danda'amu. Kana jala muree disirte. Jireenya koo irratti waan itti bareef jechuudha. Kanaafi inni kuni waan hin danda'amneedhaaf fooniin gaggeeffamaa hafuuraan kadhachuun hin danda'amu. Yaadni duraa isinitti eegaasa waa'ee yeroo hundumaa hafuuraan gaggeeffamanii kadhachuun barbaachisaadha. Deebii kadhannaa fiixaan ba'umsa qabu argachuudhaaf yaada jedhu isinitti himee ture. Yaadni lammaffaa immoo wanti nuyi kadhannu suni jaalala waaqayyoo ta'uu dhiisuusaa addaan baasuu baruun baay'ee murteessaadha. Sababiin isaa waaqayyoo yeroo deebii nuu kennu yeroo nu wajjin hojjetu kadhannaa keenya keessatti kan inni hojjetu jaalala waaqayyoo irratti hojjeta malee jaalala foonii irratti hojjetu. Jaalala hafuuraa jaalala isa kan waaqayyoo ofii isaanii jaalatu isa irratti ulfaatu isa irratti kan waaqayyoo kan inni hojjetu gara fixuu ga'eera isaarraa jechuudha. Isaarraa fixuu ga'eera kanaaf yaada keessa duukaa fidaati xumura bira ga'aa tura. Wanti nuyi kadhannu sun wanti nuyi waaqayyoon kadhannu suni jaalala waaqayyoo ta'uu dhiisuusaa addaan baasuu barbaachisa. Roomee boqonnaa 12 lakkoofsi 2 akkas jedha. Roomee 12 jedhu fakkeenya jireenya bara isa darbuu kana duukaa hin bu'inaa. Jaalalli waaqayyoo isa kamiin akka ta'e gargar baasuudhaaf yaada garaa keessanii haareffachuudhaan of jijjiiraa. Jaalalli waaqayyoo immoo waan gaarii ta'e, waan isa duratti fudhatamaa ta'e, waan akeeka isaa fiixaan baasu hubachuudha. Jaalalli waaqayyoo maal inni jala muree nutti hima? Jaalalli waaqayyoo immoo waan gaarii ta'e, waan isa duratti fudhatamaa ta'e, waan akeeka waaqayyoo fiixaan baasu hubachuudha. Hallelujah. Hubachuu qofti garuu itti jiraachuu nu barbaachisa jechuudha. Hallelujah. Egaa kanaaf gararraattis dubbachaa ture waaqayyoo akka inni wajjin kadhannaa keenya nu deebisuuf akka inni yeroo nu isa waamannu nu dhaga'uu fi yeroo hundumaa jaalala isaa beeknee isa wajjin haasa'uu barbaachisaadha. Deebii waaqayyoo nuuf kennu keessaatiin tokko eeyyee deemu kennu waaqayyoo gosa kadhannu ta'a yes yeroo baay'ee isa kana beekna waan ta'eef eeyyeedha waaqayyoo nuuf raawwatee nu dhaga'eera jechuudha. Fakkeenyaaf amma yeroo Maanuheen haadha manaa isaatti ergamaa waaqayyoo mul'ate Saamsoon akka dhalatu yeroo itti dubbate isheen kophaa ishee turte malee isa booddee waan ta'e sana baruu barbaade abbaan manaa ishee Maanuheen isa booddee dhaqee waaqayyoon kadhatee dha macaafa qulqulluun maaloo namicha sana dhufee haadha manaa kootti
dubbate sana ammas nu ergiti mucacha yeroo dhalatu akkamitti guddisuun akka nurra jiru nutti himu jedheenaan waaqayyo kadhannaa isaa dhaga'eef jedha waaqayyo faayidatu haalleluuyaa sababiin isaa jaalala waaqayyo irratti kadhate jechuudha waaqayyo mucaan sun dhalachuun jaalala waaqayyo waan tureefi attamitti akka inni guddatu baruunis immoo jaalala waaqayyo waan tureef yeroo inni waaqayyoon kadhatu waaqayyo kadhannaa isaa dhaga'eef jedha kutaa sana dhanii dubbistan kanaaf waaqayyoon kadhachuun waa'ee yeroo kadhannu jaalala waaqayyo irratti hundoofnee kadhachuun deebii nu akka argannuuf gaarii ta'ee jira yes nuun jedha waaqayyo tokko inni taa'u immoo no jedha hin ta'u jedha no hin ta'u jedha fakkeenyaaf sila waa'ee Eelaashaa dubbachaa ture mucaa paasteraalii fakkeenyaaf mucaan paasteraalii abbaa isaa haadha isaatiin barsidee gosataa nuti makiinaa naa bitaa jennee afaan tokko maal jedhu no jedhu maaliif mucaa isaanii baay'ee jaallatu garuu maaliif hin ta'uun yeroo isaa miti waan ta'eef kanaaf waaqayyo akkuma nu ijoollee keenyaan akkas jennu abbaan keenya inni bara baraan jiraatanis immoo no yeroo nuun jedhu qabacha garuu baay'ee waaqayyo hi'inuun jechuun isaa eeyyee hundumaarra caala. Ameen. 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 Eeyyee hundumaarra hi'ii waaqayyo caala. Ameen. Haalleluuyaa. Mootonni eeyyee siin jechuu isaanii mootonni eeyyee haa ta'u siin jechuu isaanii siin dubbachuu isaanii isa waaqayyo hi'ii siin jedhe siin. Ameen. Maqaan waaqayyo haa eebbifamu. God's no is better than all the yeses in the world. Ameen. Akkatti hubadhamu. Kanaafi isa kana. Inni tokko immoo not yet jedha waaqayyo amma yeroo isaan geenye. Yeroo isaan geenye waan jedhuufi amma yeroo isaan miti takka obsii jedheetu yeroo isaan geenyedha yeroo waaqayyo yeroo ga'u ta'achuudha akkuma paasteraalii fi baatii mucaan isaanii gaafa guddatu umuriin isaa ga'u 18 gaafa guddatu makiina haaraa bitanii kennaniifitu akkasuma waaqayyo immoo yeroo ga'e jechuudha. Paaster Riikoo Allen namichi kitaaba isaa Purpose Driven Life jedhu barreesse tokko kadhata isa kan sadaffaa dhugaatu isaan faffa'amuu qaba jedhee nama barsiisaa tokko barsiisa sana ga'ee ture. Maal jedhan immoo are you kidding me jedhaa jedhe waaqayyo yeroo waan tokko kadhattu. Are you kidding me? Na inqoostamoo dhugaa jechuu keetii jedhaa jedheetu dubbata ture namni kun kanaaf waaqayyo akkamittiin deebii akkam kennee nutti argina jechuudha. So itti fufnee kadhachuudhaaf egaa itti fufnee yaada kiyya xumuree bira darbuu fi kadhataa waaqayyoon biraa deebii argatu kadhachuudhaaf yeroo itti fufnee waliin jinaasnu hafuuraan kadhachuun baay'ee murteessaadha jenneerra. Dubbii waaqayyootti jiraachuun baay'ee barbaachisaadha jenneerra. Akkamittiin kadhanna hafuuraan yeroo kadhannu gararraatti dubbadheera Efesoon boqonnaa 6:8 yeroo hundumaa hafuuraan gaggeeffamaatii kadhadhaa yaada isa jedhu itti aanee immoo akka dubbii waaqayyootti kadhachuun akka nu barbaachisu. Akka dubbii waaqayyootti kadhachuun nu barbaachisu. Fakkeenyaaf yeroo yeroo Yaaqoobiin ilaallu Yaaqoobiin seera uumamaa boqonnaa 32 lakkoofsa 9 irratti akkas jedha. Uumamaa boqonnaa 32 lakkoofsa 9 irratti kanaaf Yaaqoobiin yaa Waaqayyo isa kana Abrahaam akaakayyuu kootii fi Waaqayyo isa kan Isaaq abbaa kootii yaa gooftaa koo situ ati biyya keetti lammii keetti deebi'i anis gaarii siif hin godha naan jedhee gaarummaanii fi amanamummaan ati ana garbicha kee argisiiste hundinuu anatti guddaadha. Anoo yommuun ba'ee ulee koo kana duwwaa qabadheen Yordaanosiin kana ce'ee amma garuu abbaa buufata lamaa guutuun nan ta'e. Amma immoo inni dhufee ana haadhotis ijoollees in rukuta jedhee waan hin sodaadhuu fi ati harka obboleessa koo harka Esaawuu akka na oolchitu siin kadhadha. Ati iyyuu an gaarii siif hin godha. Sanyii kees akka cirracha galaanaa nan baay'isa. Isarraa baay'achuu isaarraa kan ka'e lakkaa'uun hin danda'amu jettee lakkaa'uun akka hin dandeenye nan godha naan jettee lakkoofsa 12 deemee dubbisa. Ati iyyuu ani gaarii siif hin godha. Sanyii kees akka cirracha galaanaa isa baay'ina isaarraa kan ka'e lakkaa'amuu hin dandeenye nan godha jetteetta jedheedha. Sababiin isaa waaqayyo kanaan duratti dubbatee ture. Boqonnaa 28 lakkoofsa 15 irratti kunoo ani si wajjiniin jira. Iddoo ati dhaqxu hundumaatti sin eega. Biyya kanatti sin deebisa. Waan ani sitti dubbadhe siif hin raawwadha malee sin gatu jedhee waaqayyo kanaan duratti dubbatee ture. Kanaafitu akkas jettee turte yaa waaqayyo isa jette sana yaadadhu isa waa'ee kootiif dubbatte sana yaadadhu jedheetu akka dubbii waaqayyootti yeroo inni waaqayyoon kadhatu waaqayyos immoo Yaaqoobiif dhaga'ee moo'ichaan utuun dabarsuu argina. Egaa inni xumuraa yaada isa xumuraa himee yoo fite
yeroo waaqayyoon kadhannu kadhannaan keenya akka midiraatti dubbachaa ture jaalala waaqayyoo irratti hundaa'u kan inni qabuu fi Yaaqoob boqonnaa 4 lakkoofsa 2 irratti lakkoofsa 2 gara dhumaa irratti akkas jedha dubbii waaqayyoon kadhachuu waan dhiiftanii fi waan barbaadan qabaachuu dadhabdan. Yeroo kadhattan immoo yaada hamaadhaan waan kadhattanii fi hin fudhattan. Isin kajeellaa keessanitti ba'uudhaaf yaaddanii kadhattu. Yaaqoob jabeessee kan inni dubbatu waan kajeellaa keessanii waan ofii keessanii barbaadan akka yaada foonitti kadhattan malee akka yaada waaqayyootti hin kadhanne. Kanaaftu deebii dhabdan jedhee dubbata. Kanaaf jireenya keenya keessatti waaqayyoon yeroo kadhannu akka dubbii waaqayyoo akka jaalala waaqayyoo ulfina waaqayyootiif ta'u barree kadhachuun waaqayyooma gargaaru maqaan waaqayyoo eebbifamu yeroo muraasaaf torban muraasaaf itti fufna. By the way, actually yeroo namni tokko yeroo baay'ee as ba'ee dubbatu jijjiirama barbaaduu dandeenya waan addaa gaarii namni sirriidhuma ta'ee jiru garuu namni tokko gaafa dubbii waaqayyoo nu barsiisu waaqayyo waan godhu qaba. Dhugaa dhabne fakkeenyaaf jireenya warra saba Israa'eliin yeroo ilaalanii waaqayyo lafa onaa sana keessatti nyaata tokko isaan soora ture. Nyaati kun mannaa jedhama. Waa'ee mannaa dhageenya irraa beekna. Ganama mannaa, breakfast mannaadha, laaqanii mannaadha, irbaati mannaadha. Wanti hundumtuu mannaadha. Kanaaf jarri kuni mannaa kana jibbaniiru. Waaqayyo mannaa ganama mannaan kun maal jechuudha gaafa. Mannaa kana maal jedhanii waa'ee shunkurtii fa'aa waa'ee buqqee fa'aa. Namni waa'ee buqqee isaa dura waaqayyo lafa onaa keessa taa'e buqqee biyya Gibsii jedhu buqqee biyya sanaa buqqee biyya Misrii shunkurtii biyyichaa baadhaniitu isa waaqayyo isaaniif kenne. Gungumu tura miti sirrii. Garuu mannaa duuba harka eenyu jira? Harka waaqayyoo jira. Harka waaqayyootu mannaa waaqarraa garroomsa ture. Haaleluyyaa. Waaqayyootu abboome. Atuu harki waaqayyoo mannaa duuba hin jirre mannaani seera giraavitii darbee dhufuu hin danda'u. Dhugaa miti paaster Rabii? Akkasumatti paaster Rabii? The law of gravity. Mannaa waan salphaadha. Waaqarraa utuu harki waaqayyoo irra hin jirree fi hamma sana kutee dhufee lafa kana gadi bu'uu hin danda'u. Achuma qilleensa irratti hafa malee. Qilleensuma irratti hafa. Harki waaqayyoo waan irra jiruu fi mannaan kun gadi bu'u ture. Kana nu badne jarri kun. Kanaaf kompleenii tolcha waa'ee mannaa kanaa. Garuu warri gunguman kuni isa nama sanitti munaa dhaggeeffadha. Warri gunguman kun hundi isaanii akkuma mannaan lafa onaa sana keessatti harca'u achumatti harca'anii hafan. Hin dhugaa hin ceene. Sababiin isaa hojii waaqayyoo irratti gungumu ture. Akkuma mannaan lafa onaatti harca'u harca'anii. Waaqayyootti gungumu waaqayyoo maa oolchu. Ulfinni waaqayyoo ta'u haaleluyyaa. Gooftaa guddaa goonee si galateeffannaa. Dubbii kee jiraataadhaan gara keenya dhufteetta. Si wajjin yeroo hundumaa akka dubbannu, akka si kadhannu, akka si waammannu, utuu addaan hin kutin si wajjin akka haasofnu har'a waan nuti dubbatteef maqaan kee eebbifamu. Mana qulqullummaa waaqayyoo akka nuyi taane, mana kadhataa akka nuyi taanes immoo nuti dubbatteetta. Isa akka nuyi taanuuf ati nu waamte sana taanee akka argamnuuf immoo nu gargaara. Anaaf obbola tokko kana mana qulqullummaa nu taasisi. Mana kadhataas nu taasisi. Maqaa Gooftaa Yesuusiin. Ameen.